waan waboon jiruuf qabsoon kun jirti. Yoo waboon hin jiraanne ani afaan kiyya banee hin dubbadhu dubbii Oromoo. Barbaachise damee barnoota siyaasaa leenjii hoggansaa geggeessina. Andirreen deema jedheen yaadida last year. I think rakkoon guddaan akkuma kanaan dura jechaa ture rakkoo hogganaati. Uummata akka hogganaa isaatiitti ilaalu. Uummata jalatti buluu qabda. Fedhii uummataa faayidaa uummataa jalatti buluu qabda malee waan uummanni siin jedhu diduun sirrii natti fakkaatu. Namni tokko sirna ta'uu hin danda'u. Hin danda'u namni tokko hin du'aa, hin dhibamaa, hin ganaa, hin cabaa. Namni tokko sirna ta'uu hin danda'u. Hanga hogganni Oromoo dhugaa fi haqa Oromoo irraa dabu yookiin immoo dhugaa fi kaayyoo Oromoo sodaachuu hanga dhiisutti walabummaan dhufuuf hin taa'u. Gaaffiin nam tokko rakkoo nam tokkoo himu namicha san sirreessuu yookiin immoo namicha san uummata duraa kaasuudha. Azmaarii jedheen waan rabse bara. Gorsaan hoggana olaanaa wabo jaal jireenya guddata. Rakkoon jabaan rakkoo uummata ofii dhaggeeffachuu diduudha. Waraanni kun ati waan feete taa'e hanga Oromoo taatetti siif humna, siif abdiidha, siif isatu si jiraachisa waan ta'eef waraana kana karaa hundaan gargaaruun barbaachisaadha. Har'as hayyoonni biyya alaa abdiin kutatinaa yeroon bara Oromoon walitti sassaabamuu qabuudha. Ulfina walii kennine, dhageettii walii kennine, wal dandeenye, wal baannee walitti dhufnee kaayyoo ganamaa, kaayyoo yaada qulqullina qabu sanarratti biyya keenyaaf falmuun barasaati. Oromoodhaaf jiraachuu akka sabaatti harka wal qabachuu jechuun waan xiqqishoo gootee dirqama lammummaa kee baatee nama argitee hin beekneef, Oromoo argitee hin beekneef, Oromoo waasii godhuu hin dandeenye. Waa gootee biyya jiraachisuu jechuudha. Hoggansi amma jiru kun rakkoo nama tokkoof jedhee jaarmiyaa kana diiguuf waraana kana abdii kutachiisuu irraa of qusachuu qaba. Naamusa hogganaatis waan seera naamusa hogganaatis waan kabaju natti fakkaatu wanti akkanaa. Silaa wantoota akkanaa gaafa dubbattu hogganoota wajjin mari'attee maal haa goonu jettee namni kun baay'ee nu fayyadaa garuu ammoo uummanni kun komii qabaa akkamitti itti adeemnu jettee waloodhaan mari'attee waa murteessitu ta'uu qaba jedhee naman. Akkasittis hin taane miirumaan nama akka nama aaree wayitti akka nama xiiqii nama biraarraa qabutti akka nama ukkaamsuudhaaf yaadametti akka abdii kutachiisuutitti akka dhaadannootitti waan himame waan ta'eef sirrii miti. Oromoof kun hin malu, jaarmiyaa kanaaf kun hin malu, waraana kabajamaa kanaaf waraana wareegama guddaadhaan ofiisaa of kennee dirree keessa jiru kanaaf waan malu natti fakkaatu. Maqaa waraanaatiin immoo dogoggora guddaa akka godhameetiin laalaa I think sirrii miti. Maaliif of qorachuu dadhabanii kan jedhu I think gaaffii isaan qofti deebisuu danda'anidha. Garuu akkan yaadutti hanqina hogganaati kun. It's a leadership rakkoo hogganaati. Ani kanaan dura strategic thinking towards leadership kan jedhu irratti baran North America dhufeessan gaafan dubbadhu barreessees lafa kaa'ee jira waan beekamudha. Hogganaan bara kanaa wantoonni inni qabaachuu qabu jedhee 5C's lafa kaa'e. Hogganaan bara kanaa competent ta'uu qaba. Dandeettii qabaachuu qaba. Ga'umsa qabaachuu qaba. Ogummaa hogganummaa qabaachuu qaba. Maaliif? Siyaasni biyya Itoophiyaatu kan bade, siyaasni bakka hundatti kan bade, siyaasni ololatti kan gad deebi'e, hoggansi bakka siyaasaa deemee hangoo fudhatu ogummaa tokkollee hin qabu. Bakka hundatti bakka biraatti ilaal narsii taatu, sirbituu taatu, ogummaa wayii sirraa kwaalifikeeshinii wayiitu sirraa eegama. Waa lama irratti garuu barana siyaasa fi gaazexeessummaa irratti namni kwaalifikeeshinii tokkollee of hin gaafatu. Namni maayikii qabaate, of duraa qabaate gaazexeessaadha. Namni waan biraa hojjechuu dadhabe kaadiree ta'a deemee bilisiginnaa jala seenee milishaa ta'a. Agartee? Kanatu biyya miidhee nu birattis hoggansi bilisummaadhaaf falmu irra caalaa hoggansa jabaa personaalitii gurguddaa qabu. Ogummaa gurguddaa, dandeettii fi hubannoo gurguddaa qabu ta'uu qaba. Har'atti ijoolleen dirree jirtu kun kana hunda bakka tokkotti qabaachuu hin danda'an ta'a. Hanqina jiru garuu of barsiisuudhaan yoo barbaachise damee barnoota siyaasaa leenjii hoggansaa
geggeessina andirreen deema jedheen yaadida last year kan namoonni beeku jaalgalata kan Toronto jiru meena hayyamsiisi jireenyaatti himi dirree deemnee waraana san wajjin teenyee torban tokko faa ta'u ji'a tokko faa ta'u waan as karaa miidiyaatiin barsiisnu kana tartiiba qabachiisnee maanuwaalii qopheessinee qulqullina yaadaa akka dhufu hoggansatti qondaaltota hanga taate isaaniifis haamilee ta'a asumarraa ala teenyee haasa'urra haa deemnu jedheeniin galataan nama jirudha walumaan deemnaa jedhee jireenyaa gaafatee maarchi keessa yookiin immoo eepiriil keessa ni deemtu jedhanii yaadanii kanan gaafadhe jaanuwaarii keessa hoggaarra hin ta'a jedhanii duubarra of duuba deebi'anii waan deemuu dhiisitii ofii isaaniitifuu wantoota nu hojjennu yakka godhanii ibsuu jalqaban jechuudha. So ani hoggansi har'a jiru kun hanqina qabaachuu danda'a. Of course maaliif hin qabaanne bakka gaariin jiran bar bakka naan jiru hin jiran kitaaban qaban hin qaban carraa akkasii. So nutu deemee hanga ta'uun gargaaruu qaba jajjabeessuu qaba. Wanta karaa adda addaatiin ogummaa adda addaa warra qabutu jira. Silaa barri tolee haasaa amma akkanatti faffaca'aa haasaan kana dhabamsiisuudhaaf speech writerii itti ramadna beeki. Nama haasaa isaanii qopheessee fi tartiibatti godhee itti kennu jechuudha qabachiise isaan itti yaaduun qaban numa dhufaniituma waan qophaa'ee dubbachuu qabu. Akkanatti miiraan deemanii akka nama mirqaanii wayii faffaca'anii haasa'uun nama qaanessa nutu qaana'aa sanaaf. Dadhabina keenya kun dadhabina gorsaa sanaati. Gorsaan isaa maal godha gaafa akkana haasaan miiraan adeemsifamu gaafa godhamu. Laal miliyoona 70 Oromoo qofaa miti kan dhaggeeffatu nama kana. Namni Oromoo sodaatu ganda naannoo sana keessatti gaanfa Afrikaa keessatti nama hundatu isa dhaggeeffata waan inni jedhurraa. Beekadhu uummata keenya qofaa miti. Nama kanaaf haasaan inni godhu waan barraa'ee lafa kaawwamu waan seenaatti nama gaafachiisu waan ta'eef namatti ramaduu qabna. Waan akkanaatiin yaadaa ture. Yoo barbaachise anuu of kennee kana godhuu nan danda'a jedhee jireenyaatti simeen beekaan. Jaarmiyaan kun akka jabaatuun fedha. Hoggansi kun akka jabaatuun fedha. Hoggansa kan barsiisuun yoo barbaachise, gorsuun yoo barbaachise, ogummaa qabnuun jabeessuun yoo barbaachise irratti hirmaanne gaafa uummanni kun jireenya falmee maalii gaafa jedhan okay jireenyaan gorsaa hogganaa ta'ee haa jiraatu because hoggantichatti filatee namni isa dura dhaabachuu hin qabu. Garuu ammoo hoggana dirree jiru hunda gorsuu qabna. Akkasiif amma komii uummanni jireenya irra kaase kana irraa salphisuuf akka hirannu immoo think tankii wayii advisory council kan hayyoonni adda addaa ogummaa adda addaa qaban dippiloomaasii siyaasa diinagdee tikaa wantoota adda addaa ogummaa warra qaban teknooloojiidhaanis maaliinis ogummaa adda addaa warri qaban akka garee gorsitootaatitti ijaarame isa wajjin ta'anii hoggana jiru hundatti akka gorsan. Laal gaafa mootummaa taates gorsaan inuma jira. Gorsaan garuu gorsaa nam tokkooti miti. Waa'ee siyaasaatis, waa'ee dinagdeetis, waa'ee uummata ijaaruutis, waa'ee dippiloomaasiitis, waa'ee tikaaf nageenyas, waa'ee namni tokko gorsuu hin danda'u, waa'ee barumsaatis, waa'ee namni tokko qofti gorsaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf gorsitoota baay'ee ijaarreeti tokkoffaa dhakaa isa irratti darbatamu kana irraa hiranna. Lammata hojii irraa hiranna. Agartee gorsitoonni sun hojii irraa hiratu. Alright? Kana gooneetti jabeessinee itti fufnaa. Uummata ijaaramee jiru kana biratti dhufee garuu amma yoo ilaalte waa'ee siyaasaa miseensa kan barsiisu isa. Barnoota jira barnoota san isatu barsiisa. Waa'ee miseensi waan hunda irratti wal dhabiinsi yoo jiraate isatu araarsa. Maallaqa guuruu isatu. Inni kun hin dadhabsiisa bara. Otoo namni dandeettii qabaatee iyyuu hojiin guddaadha. Sanuu sirriitti hojjetamaa hin jiru. Kanaaf akka jabaatu godhuu qabna. So maaliif of sirreessuun dadhabame yoo jette tokkoffaa qeeqa sodaatu. Qeeqa sodaatu. Qeeqni wanti sodaataniif ofitti hin amanan jechuudha. Dandeettii isaaniitti hin amanan jechuudha. Madaan qabnuudha noo deengadda. Madaan qabnu waa sodaannu qabu. Sirriitti qabu malee madaa kana caalu waggaa jahaaf koora tokko otoo hin godhin miseensota otoo mariisisin hogganoota ofirraa dhiibaa gaafa hogganni itti aanaan isarraa ganee deemu kun dhibee keeti bar. Madaadha kun. Madaan kana caalu eessa jira? Gaafa waraanni sirraa yaa'ee bilchiginnaatti namu
har'a akka dhuunfaatti waraana meeqa deemaa jira utuu dhageenyootu laallu har'a kan har'a viidiyootti waraabee namni waraana keessa deeme kun nu qaaneessuu qaba ani nan qaana'aa nan gadda amiin hoogganaan waraana kanaa gadda isaa agarsiisuu qaba sila ibsa baasuu qaba sila gaafa akkan wanta akkanaa ta'u madaa caaluu of harkaa qabu namoota meeqa akka baqatu godhan qabsoo kanarraa namoota meeqa seeraan ala ari'an barruu tokkoon barruu aangoo otoo hin qabaatin laal kun madaa guddaadha madaa waan baay'ee jedhamuu danda'a bar isaan irraa lolaa turre baay'ee naamusaa yoo dubbatte waan baay'ee jechuu dandeenya isaaniif girrisnee isaan irraa lolaa turre maqaa isaanii qulqulleessuudhaaf arrabsoo meeqa fudhan kun dadhabina aan ilaal har'uma dandeetti hunda akka qabaatan hin barbaadu hin eegus garuu hin baratu aan ilaal yoo waboon hin jiraanne hin jedhee falme gaaf tokko namoota wayiitu dhufee diigamee jira waraan hin jiru barre hin qoosu malee hin jiru nama jedhu hayyuu Oromoo guddaa nama maqaa guddaa qabu namni hundi beeku maqaan dhawama deddeemee as ala kana keessa hin jiran barre diigamee jira hin jiru akka nu yaadnutti miti waanuma yerooti sanyii qofaa miti the structure is gone jedhee gaafa dubbatu aariidhaan waan hin jedhee utuu waboon hin jiraanneeyyuu we have to invent it even if it is not there because waan waboon jiruuf qabsoon kun jirti yoo waboon hin jiraanne ani afaan kiyya baanee hin dubbadhu dubbii Oromoo maaliif qabsoon humni immoo meeshaadha waraana yoo sun hin jiraanne wanti qabsoo ati irraa haasoftu hin jiraatu so namni Oromoo ta'e tokko namni siyaasa beeka ta'e jedhu tokko namni hayyuun tokko as gadi bahee waboon jedhan sun hin jiru bar gaafasiin jedhu ani maalin jedhe kanaan hin beekamas utuu hin jiraanneeyyuu hin uumna malee sobaanis ta'u jechuudha laal hin uumna malee waan jiraachifneeti saba keenya mataa ol qabna malee waan jiru xiqqeessinee akka hin jirreetti haasa'uun kun qaaniidha. Nama san wajjin hanga irraatti waliin dubbisu. Siyaatiin irratti gaafa ol agarru namoonni dubbisi malee gaafa jedhu nama kana wajjin ani harkaan fuudhu akkamitti waliin mari'atu. Rakkoo Oromootu walitti nu fide hin haasofna. Waan dhuunfaa garuu nama akkana wajjin ani taa'ee waan dhuunfaa haasa'u akka nama dhuunfaattis nagaa gaafachuun hin barbaachisu. Akka Oromootti waa Oromoo irratti waliin haasa'uudhaaf anaa miti kan isaa affeeree silaa naa taa'ee isaa wajjin hin taa'u. Garuu jedheen namuu na beeka kana. Ani ammas as deebi'anii waboo diiguuf jedhanii ijoollee suuraa kiyya profaayil godhatee hundatti deemanii himatu by the way. Isa qofa miti jireenyaan mataansaa yeroo 6-7 ol waldaa tokko jira waldaa sabaaf saba lammootaa Solidarity of Nations in Ethiopia kan jedhu waldaa sana anatu geggeessaa ture hanga taate. Akkuma beektu gaa aangoo kanan fedhu pireezidantii naan jennaan achuma irraa dhaabaa jedhee irraa deeme. Hanga har'aatitti ani bakka hin jiru garuu jarri ani akka achi jirutti resignation kenna otoo fudhatiin akkasitti deemu garuu nama bakka bu'aa kiyyatu ammas itti aanaa kiyyatu itti oofaa jira. Isatti barreessanii innis qeesbantiinis hanga ammaatti barreessaa jiru. Namni kun Oromoo bakka hin bu'u qabsoo Oromoo diigutti jira hooggansa xiqqeessa maal yeroo meeqa barruu inni ergaa ture argaan jira. Sabaaf sablammoota biratti deemanii na himatu. Jara kanatu Oromoodhaaf qabsaa'a. Oromoo ormatti himatta. Duraanuu waldaan suni anatu isaan achi keessa fide beektaa because an jaarmiyaan qabu Oromoo bakka hin bu'u namni akka Oromootti na laala dhugaadha waa'ee Oromoo nan quuqama garuu yoo wanti ijaarsan ta'u yoo jiraate warra ijaarsa of harkaa qabutu warra qabsoorra jirutu itti hirmaachuu qaba jedhee wabo jireenya achi keessatti akka invite godhan qeesbantiin jechuudha qeessu juluu bantiin. Amma isaan tun himata achi keessa deemanii iccitii Oromoo alatti baasee maal jedhanii hin qaana'an as deebi'anii uummata Oromootti immoo akka hoogganaatti dubbatu. Qaanii guddaadha. Ormatti na himata adara. Anatu isaanin achi geesse bara. Anatu Siyaatil walgahii Siyaatil hayyootaa keessa isaan. Asirratti waan tokkoon si yaadachiisa Dr. Saggaa'ee. Jaarmiyaa gaaf tokko mataa walitti qabanii hin beekne halkanii guyyaa sa'aatii 16:24 irra. Sa'aatii 24 keessa sa'a 16. Kan miseensi jaarmiyaa kana guutuun beeku torban irraa waggaa lamaaf halkanii guyyaa dhaabbatee kan jaarmiyaa kana ijaare anaa fi jaallan wajjin jiru. Namni wanti Juluu jedhamu kanas kan ijaare anadha.
Kan mana isaatti dhaqee fidee gara jaarmiyaatti fideen. Tokko isaanii. Nama yeroo nani halkan guyyaa dhaabbadhee ijaaree walitti fidee gara mooraa qabsootti galchee sana halkan guyyaa diigaa bulu ittiin isaa bulu. Guyyaa walitti qabaan oola, diigaan oola, yeroo hundumaan wanni godha. Isaan garuu halkan facaasaa bulu mashiidhan. Hundi kun bittinsu nama kana. I think rakkoon guddaan akkuma kanaan dura jechaa ture rakkoo hoogganaati. Hooggansi beekumsa qabaachuu, dandeettii qabaachuu qaba, naamusa qabaachuu qaba, kaayyoo jalatti buluu qaba. Hooggansi kaayyoodha. Hooggansi kaayyoo irratti cichee uummata qajeelchu immoo hooggansa walooti. Murtoo waloo murteessa, mari'atee murteessa. Akka saba gadaa ta'e keenyattis, akka Oromootti, akka ijaarsa walabummaadhaaf falmus, bilisummaadhaaf falmuttis hooggansa walootiin deema. Hooggansa waloo san maaltu geggeessa, maaltu hoogganaani? Kaayyoo sabaati, kaayyoo qabsooti. Kaayyootuun hoogganu malee nama dhuunfaa nam tokko miti. Ajajaa nam tokko jalatti wanti godhamu hin jiru. Feetanis, jaalattanis, jibbitanis aanatu bakka kaawwate. Kun immoo filannoo Oromooti. Kanaaf fudhachuu qabdu yoo feetan ta'ee dhimma keessan yoo barbaadan jaarmiyaa ofii ijaarrachuu dandeessuu kan jedhus dhageenye bara. Kanaan dura dhageenye kanas kun tokkoffaa dandeettii dhabuu. Dandeettii dhabuun waanuma jirudha. Kompitanti ta'uun barbaachisaadha. Garuu yoo dadhaban namni hin barata. Of barsiisuun waan beekumsa irratti hin qabne irratti immoo nama waammachuun gorsaa of jalatti ijaaruun of guddisuun barbaachisaadha. Fooyya'uun waanuma jirudha. Itti guddatta bara. Namuu hoogganaa ta'ee hin dhalatu. Namuu beekaa ta'ee hin dhalatu. Adeemsa keessatti waa hubachaa, waa fooyyessaa, waa jijjiiraa bakka gaariitti baha. So eenyuyyuu marroorraa haadhumatan hooggansa jabaa beekumsa qabu, naamusa qabu, kaayyoo jalatti bulu. Uummata akka hoogganaa isaatiitti ilaalu. Uummata jalatti buluu qabda. Fedhii uummataa, faayidaa uummataa jalatti buluu qabda malee waan uummanni siin jedhu diduun sirrii natti fakkaatu. So wanti dhabame tokko maaliif of ilaaluu, of fooyyessuu, of jijjiiruu dadhabanii kan jedhu ofitti amanuu dhabuudha kun. Namni ofitti amanu qeeqan sodaatu. Namni waan itti jiru amanu qeeqan sodaatu. Qeeqa fudhatee waan irraa baratu baratee waan dhiisu dhiisee inni immoo fooyya'ee jabaatee muuxatee itti deema. Competent. Hooggansi creative ta'uu qaba jechuun of dura waan namni hin argin argee hoogganaa jechuun bar nama bakka qaxxaamuraa daandii qaxxaamuraa irra gaafa ga'u asiif achi ilaalee murteessuu danda'u jechuudha. Uummanni isa eega jechuudha. So kanaaf immoo creative imaginative ta'uu qabda. Nama bakka nama dhibutti garana gorra moo garas gorra bakka jedhamutti murteessee gar tokkotti deemee uummata of jalatti deebisuudha. Kanaaf beekumsi barbaachisaadha. Imagination creative ta'uun barbaachisaadha. Confident ta'uu qaba. The third C ofitti amanuu danda'uudha qaba. Waan itti amane irratti cichee falmuu qaba. Waan immoo dogoggoree irratti dogoggoree jedhee dogoggoruu isaa fudhachuun jabina by the way. Kun. That's the third C. Then courageous ta'uu qaba. Dhugaa himuudhaaf, dhugaa uummatatti himuudhaaf, dhugaa nama hin baasne. Jarana laalaa yaadni keenya kana ture. Hagana deemneet kana dadhabne realitiin amma keessa jiru kana waan ta'eef kan ammoo akkamitti walii wajjin taanee harka wal qabannee akka tarkaanfannu isin wajjin mari'achuuf hin dhufe. Hin jijjiirra karaa tooftaadhaaf jennee karaa jijjiirramoo kaayyoo keenya gadhiqqeessinamoo jiraamiti kana mari'atta laal bara saatuu bara gaariin turre bara gaafa barri sitti badaa ta'ee mataa gadi qabatteet fuguggoo jalaa dabarta. Mitiire? Akkas jetteet uummatatti siqxa. Courageous ta'uu qabda jechuudha. Dhugaa jiru ofitti himtee uummatatti himtee karaa biraa barbaadutti. Kana caalaa biyyi immoo biyya uummanni keenya rakkoo adda addaa keessa turoomaa adda addaa keessa darbaa waan jiruuf gaafa bulchiinsa uumte bulchiinsa rahmata qabu bulchiinsa compassionate administration akkasii godhuudhaafis nama namaaf quuqamu namaaf gaddu rakkoo namaatiif boohu jechuudha. Nama akkasii ta'uu qabda. Which means empathetic ta'uu qabda. Sympathy qofa miti empathetic ta'uu qabda. Wantoota kanatu barbaachisa ture. Kun waan hin jirree fi kun dhabameeti of sirreessuun dadhabame. Karaa biraatiin
Yoo namni si faarsu wanti faaruun kun mataa si kora beektaa? So ummanni na fudhateera ani mallattoo qabsoo kanaati ani sirna jechuutti deeman marroon sirna warri jedhee falmaa ture jira bar addunyaa kanatti biyya alaa kanatti inni sirna namni tokko sirna ta'uu hin danda'u namni tokko hin du'aa hin dhibamaa hin ganaa hin cabaa so namni tokko sirna ta'uu hin danda'u. Kanaaf kun jecha akkanaa kun jecha badaadha jecha fudhatama hin qabne baranatti yeroo ammaa kanatti bara dimokiraasiin dagaagee jira jennutti bara ummanni dimokiraasii gaafachaa rakkoo akkanaa keessaa bahuudhaaf deema jennutti namni tokko sirnaa waan inni jedhu fudhadhu jechuun I think empire balaaleffannu san ofirratti deebisnee ijaaru jechuudha. So kanatu nu rakkee jedhee namana. Kuni salphina dhugaa dubbachuuf ani bakka tokkotti gaafa jireenyaan narratti garee Siyaatil sana keessatti dubbii ololo oofu baay'een gaddaa baay'een qaana'a. It's a shame that you are the advisor of the leaders of WBO. It's a shame. Dhugaa dubbachuuf. Warri akkanaa Oromoo bakka bu'anii hojii hojjechuuf kaka'umsa qabaatanii as bahanii namatti miidiyaatti gadi bahanii dubbachuu isaanii kun waan Oromoo saba keenya qaanessuudha. Kun salphina. Kanaaf I think ofitti amanuu dadhabuu ummata ofii amanuu dadhabuun ummanni akka saayinsii siyaasatitti ummanni waaqa vox populi vox dei. The people's voice is God's voice. That's democracy. Ummata kee yoo hin amanne ummata kee yaada fi fedhii fi faayidaa ummata kee jalatti yoo hin bulle dhugaa fi kaayyoo yoo kabaje dhugumatti hogganaati. Rakkoon keenya garuu ummata ofii sodaatu. Kanaaf ummata irraa baqatu, ummata ofirraa dhiibu. Okay? Dhugaa fi kaayyoo Oromoo sodaatu. Walabummaan dhugaa haqa Oromooti. Empire firfirsuun haqa Oromooti. Biyya mirga abbaa biyyummaa gaafachuun afaan meeffannee akka waan sanirraa maqnee waan biraa himannu miti. Waan nama boonsuudha. Hanga hogganni Oromoo dhugaa fi haqa Oromoo irraa dabuu yookiin immoo dhugaa fi kaayyoo Oromoo sodaachuu hanga dhiisutti walabummaan dhufuuf hin taa'u. Yeroo adda addaatti har'a marroo komate jedhanii qiyaamaa buusaa jiru addunyaa kanarratti. Ijoollee xixiqqishoo har'a akkanumaan miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti suuraa kiyya piroofaayilii godhatte hunda deemanii biyya keessa deemanii adamsuuf sossodaachisuutti ka'anii jiru har'a. Otuman sitti dubbadhu biyya keessa warra jiran ijoollee isa jaalattu jedhanii jechuudha. Doorsisa adda addaatu deemaa jira. Garee guddaatu uumamee jechuudha. Biyya keessatti qaamaan deemanii sossodaachisu. Waan adda addaa fidanii nama saaxiluudhaaf adeemu. Kun dhugaa sodaachuudha. Gaaffiitu gaafatame. Uummanni biyya alaa kun waanuma tokko jedhe. Namni tokko caasaa biyya alaa diigaa jira. Namni nufee manatti galee jira. Adaraa waan kana sirreessaa akkasin guutumaa guututti bahanii gadi bahanii isin gargaaru. Gaaffii kanatu gaafatame. Gaaffiin kun gaaffii guddaa gaaffii cimaas miti bara. Agas marab waan nama dudubbachiisus miti. Gaaffii hojii dhiisanii sa'a 24 namarratti nama garee ijaaranii bobbaa itti bobba'anii miti bara. Qabsoon dhaabbateera bara. Erga gaafa amajjii 11 jalqabee hanga ammaatti qabsoon jiru qabsoodhuma anaaf si arrabsuu nama isaan morme arrabsuu ijoollee nu deeggaran adamsuu isaan sodaachisuu doorsisuu kanatu jira. Namichi as gadi bahee waa miidiyaa irratti nama dubbachuun kun kana bara. Qabsoo dhiisaniiti diigumsatti nama saaxiluudhaaf kan irratti jiru. Kun salphina isaaniitti agarsiisa laal. Ani bar rakkoon kiyya erga gaafa Ohayoo irraa dubbadhee jalqabee miseensa keessatti na saaxile farra qabsoo Oromooti jedhe. Namoota anan lakkii akkasii miti jedhanii na diffeen godhan immoo caasaarraa ari'e. Waa tokko jedheen beeku sun yoom ta'e September keessa. Hanga irratti dhageesse beektaa waa tokko hin jedhe miidiyaa tokkotti hin baane because maali wanta akkana nam tokko irratti akkamitti duule jedheen cal jedhan. Hin geenye sun isaan hin geenye. Gaaffiin immoo asii qofaa miti waraana keessattis ka'aa jira. Gaaffiin nam tokko rakkoo nam tokko himu
namicha san sirreessuu yookiin immoo namicha san uummata duraa kaasuudha. Ofuma jalatti qabattee gorsaa ta'eetuma uummata duraa kaasuudha kan barbaachisu. Gaaffii xiqqishoo akka waan guddaatti gootee waan qabsoon itti seenterirra gootee utuu diina jajjabaa qabnu utuu waraanni kun rakkachaa jiru rakkatee bakka adda addaatti waan adda addaa dhabee jarris ofitti waammachaa bakkatti jirtutti har'a waraana cinqii meeqaan ijaarame gaafa diigamaa jiru kana dhiisanii saba ijaaramee jiru immoo diigu nam tokkoof jecha. Akkan hin dubbanne bakka adda addaatti miidiyaatti bahee akkan hin dubbanne ji'a afuriif of cufee cal jedhee waan laalaa tureef akkasumatti akka taa'ee hafu barbaadu. Waan adda addaa jiru maqaa balleessii adda addaa jiru nama hamatu bakka hundatti ijoollee sassaabanii inni akkana. I think barruuta akkam barreessee Twitter kiyya irratti lafa kaa'een ture. Deeggartoonni biyya alaa jiranii waboo jaalatu hoggansa kabaju jedhee waan tokko barreessa. Isa san I think isin ta'an beeku sagaleedhaan kan dubbiste immoo dubartiidha. Sagalee dubartiitiin dhagee. I think isa fudhataniiti intalli suni bilchiginnaadha maaliidha biyya galtee dhuftii deebitii maali jedhanii kana qabatanii ijoollee na deeggartu jedhanii yaadan biratti Tsaggaayin kana gochaa jira maal ta'e garuu maal jedhanii haasa'u. Kana hunda amma itti deemaa jiru laal ijaaramanii ijaarsa wanti fakkaatu hunda waan nu deeggaru hunda deemanii doorsisuuf saaxiluuf sodaachisuuf kun wanti akkanaatti dhufaa jira jechaa jiru. Aan laal akka nam tokkotti doorsisa akkanaatiin na ukkaamsuu hin danda'an. Biyya alaa kanatti waggaa 12 darban kana keessatti Habashaan peetiishinii nama miliyoona 3.5 irratti barreesse. Hiriira nagaa nama dhuunfaa irratti biyya kanatti namni itti bahame ana. Hojiirra komishinii meeqatu narratti ijaarame. Yuunivarsiitiin alatti. Poolisiin biyya kanaa, security'n biyya kanaa, CIA'n biyya kanaa jechuudha. Australian Security and Intelligence Office ASIO. Federal poolisiin naannoo kanaa hundi na to'achaa ture. Waa hunda arganii duuba deemanii isaan hundi anuma tiksuutti bobba'an dhumarratti. Jarri kun maaliif akkana ta'a jedhanii. Hojii kiyyan dhabe, jireenya kiyyan dhabe, waa hedduun dhabe. Wanti ani hin dhabne garuu sagalee kiyya, kabajaa kiyya. Namni sagalee kiyya cufsiisuu danda'u tokko hin jiru. Habashaan yaaltee dadhabde, PP'n yaalee dadhabe, namni hin yaalle hin jiru. Sagalee kiyya, dhugaa kiyya, kabajaa kiyya namni narraa fudhachuu danda'u hin jiru. Namni immoo ani irratti gaafa dogoggoree ati dogoggorteettaan jedhiniis hin jiru. Daawudiin mormeen jira. Gaafa miliyoona 4 maallaqa fudhatanii mootummaarraa Jawaartu kana godhammoo mootummaarraa fudhatanii innis Kaafaa'oonis Jaalgalaasaanis Jaalkamaalis miliyoona 15 ramadamee fi kana qooddatanii akka mootummaa Abiy gargaaran naannoo keessatti akka aangoo waliin qooddatan gaafa filannoon deemu. Marii akkanaa gaafa gedhan alattiin bahee kokkee qabadhee morme akkasumatti dubbiin sun bade. Daawud maqaa dhahee Mararaa maqaa dhaheen itti dubbadhe. Jawaar maqaa dhaheen irratti duule. Gaafa dogoggoru Oromoo ta'us Oromoo dogoggore akka hayyuu tokkotti dhugaa himuun dirqama kiyya waan ta'eef. Kana himurraa gad hin jenne. Har'a jireenyaan rakkoo uumee gaafa jennee dubbannu maali inni eenyu caala? Warra amma maqaa dhahee kana caalaa inni qeeqamuu qabu. Maali rakkoon? Akkatti sin deeggara. Dogoggori sin qeeqa. Dhugaa jirtu nan hima. Kan waan ta'eef amma sirraan goru. Amma doorsisuudhaan wantoota adda addaa ijoollee suuraa kiyya kaawwatte hunda maqaa balleessii irratti geggeessuudhaaf kana gootan malee Tsaggaayee gadi baatanii balaaleffatan malee kana sin goona. Suuraa keessan qabna. Maal qabna? Suuraa maatii keessanii qabna of harkaa. Kana goona jedhanii doorsisu laal. PP'dhaan isin qabsiifna maatii keessan isin jalaa qabsiifna jedhaniit ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu doorsisaa jiru. Har'a akkuma amma bakka dubbadhu kanatti amma kana godhaa jiru. Ijoolleen okey waan fedhanaa godha. Wanti fedhellee dhufu Tsaggaayee sagalee isaa ukkaamsuu hin dandeessu. Dhugumatti namni madaan qabne yoo jiraate karaa kanaan of dhaadhessuu hin ta'in laal akkanatti himachuu hin danda'a. Dhugaarraa goreen beeku namni immoo na ukkaamseen beeku. Xiiqii nama galchu beektaa? Sodaachisanii afaan si qabachiisuuf. Olola oofanii si salphisanii akka mataa gadi qabattee
Ay jara kana qeequun nama balleessa jettee akka cal'istu. Kanaaf miidiyaa kana irrattis duulaa jira qeesiin. Cubbuudha jedha. Miidiyaan namni dhuunfaanuu banachuu danda'a har'atti. Okay? So ani of qabadheen cal jedhee laalaa ture. Amma immoo yoo nama tuttuqan gadi bahanii namatti dubbatan azmaarii jedheen waan rabsee bara. Gorsaan hoggana olaanaa wabo jaal jireenya guddata. Azmaariin nama waa itti darbateef hin sirbati, nama waa hin laanneef hin abaarti. Jarri kun harkaan akkasii Saggaayee Araarsaatu maallaqaan bitamee dubbataa jira. Gaafa naaraati biyyoolessaa irratti dubbadhu maallaqa maaliin naa kennanii turan isaan? Maallaqa maaliin naa kennanii jiran? Sabaaf sablammoota hundaaf gaafa dubbadhu eenyutu maal naa kennee beeka? Sila of gurguruun hin danda'ama bara. Hayyoota ofiin jedhee, aktivistii ofiin jedhee, maqaa Oromootiin meeqatu deddeemee maallaqa Oromoo irraa guuree gara mana isaatti deebi'ee jira kunoo. Tattaa'anii oolu bara. Suuraa isaanii warra gurguratantu jira bara. Suuraa isaanii. Dhan nama akkasiitii miti. Kanaafi kun hundi wanti deemuuf maali? Nu hin dubbannaa, hin duullaa, sobaa fi olola oofnaa. Isaan garuu cal jechuu afaan qabachiisna. By the way, jaartiin isaa dheengadda gaafa marroon dubbate beeketiin maqaadha hawwii. Okay? Beeketiin maqaadha. Maqaan dhooftee na arrabsi. Waan jette beektaa? Tsaggaayeen keessa kutee maraatee marroon haasaa amma godheen dhugaa obaase gaa maal jedhume amma kanarratti mari'annaa. Reekoordi godhanii addunyaa wal keessa jira beektaa? Reekoordi godhanii natti ergu. Namni kana natti erge maal jedhe seeti? Warra yartuu wajjin hojjechaa jiraachuun kee kana sitti fide salphina akkanaa sitti fide. Namni sun ani isaan beeku inni na beeka jedheen beeku ani hin beeku gaa. Kana natti ergee laalka jalaa maal jedhaa? Warra akkanaa wajjin hojjechuun si salphisee bakkana si kaa'ee. Warra wajjin hojjechuu filachuun garuu kan keetii naan jedhe. You need to know, you need to choose who you want to work with naan jedhe. Maqaa kiyya dhooftee akkas jette. In obaasee jette. Agartee dubbiin suni dubbii nam tokko jechoota nam tokko tokko ofirraa ittisu akka namoonni tokko tokko cal jedhan irraa gab jedhan yaadameet dubbatame akkasitti dhaaddatee akka dubbatu godhame. So maaliifin kana hunda haasa'a? Rakkoon jabaan rakkoo ummata ofii dhaggeeffachuu didudha. Ummata amanuu, ummata waan ummanni jedhu dhagahanii waan ummata barbaadu godhuurra waan ummata fayyadu, ummata tiksu, ummata onnachiisu godhuurra gaafa dadhaban waan ummata mataa gadi cabsu, waan ummata qaanessu, waan ummata diigu, waan ummata abdii kutachiisee gara manaatti akka dacha'u godhu waan akkasitti bobba'aa jiru. Kun qabsoo miti. Hanga taatee aangoo amma of harkaa qaban tiksuu hin danda'a kun. Garuu aangoo fudhataman qabne ta'eet amma achi namni isaan dhaga'u akka hin jirretti of jiraachisu jechuudha. Sun salphina. So maal haa goonu maaltu furmaata kan jedhu egaa rakkoo jiru yeroo adda addaatti karaa adda addaatiin ibsaa turre akka nama ilaalutti gaafa dheengaddas gaafa waliin haasofnu mata duree hedduu fudhannee tokkoon isheedhaan irratti mari'achuun barbaachisaa ta'a, irratti barreessuun barbaachisaa ta'a. Oromoon biyya alaa garuu faffaca'uu hin qabu, abdii kutachuus hin qabu. Dubbiin dhufee of agarsiisaa jira. Rakkoon hoggana keessa jiru, waraana keessa jiru, caasaa biyya alaa keessa jiru maal akka ta'e of agarsiisee ifatti himatee jira. Dubbiin kun akkanatti itti fufa yoo ta'e waruma kanatu of diiguuf deema. So akkas dhiibamee dhufuun isaatu waan gaarii waan ta'eef gara furmaataatitti nu tarkaanfachiisa waan ta'eef furmaanni as nu bira jira jedhee yaadaan. Kanaaf warri abdii kutate inumaa har'a abdii horachuu qaba. Warri manatti deebi'ee noo qabsoo kana jala bu'ee deeggaruu qaba. Waraanni kun ati waan feete taa'e hanga Oromoo taatetti siif humna, siif abdiidha, siif isatu si jiraachisa waan ta'eef waraana kana karaa hundaan gargaaruun barbaachisaadha. Har'as Oromoon daqiiqaa tokkoof sekondii tokkoof waraana kana jala mufatee taa'uun qabu. Waraana kana deeggaruun barbaachisaadha. Kanaaf immoo ijaaramuun barbaachisaadha.
caasaa hawaasa keessatti, afooshaa keessatti, caasaa adda addaa irratti of ijaaree jabaatee gadi bahee waraana kanaaf deeggarsa godhuun barbaachisaa ta'a. So abdii kutachuurraa bahuu qabna. Barri haaraa kun bara abdii haaraatiin onnee haaraatiin gargaarsa jabaa godhuudhaaf itti deemuu qabnudha. Qabsoon humna barbaada. Humna yoo hin qabaanne qabsootti hin jiraatu. Oromoon qabsoo kanatti hin amana? Yes, hin amana. Yoo amane maal godhuu qaba? Humna isaa jabeeffachuu qaba. Humni maali? Humni qabsoodhaaf barbaachisu waraana. Waraana kana jabeeffachuu qaba. Waraanni maal barbaada? Waraanni kun meeshaa qabaachuu qaba. Waan dawaa qabaachuu qaba. Waan adda addaa hidhachuu qabu qabaachuu qaba. Nyaata qabaachuu qaba. Uffata qabaachuu qaba. Kophee qabaachuu qaba. Meeshaa ammayyaawaa ta'e beekumsaa fi ogummaa jabaa qabaachuu qaba. Kan ammoo nutu ijaaruu danda'a. Keessattuu warri biyya alaa jiru. Akkamitti dandeenya? Humni jechuun horiidha bara kanatti. Horii walitti qabuudha. Horii walitti qabuudhaaf immoo ijaaramnee socho'uu qaba. Horiin gargaarsi nu goonu tokko itti fufiinsa qabaachuu qaba. Har'a dhufee boru kan irraa dhaabbatu ta'uu hin qabu. Itti fufiinsa akka qabaatu sirna qabeessa ta'uu qaba. Sirna irratti ijaaruu qaba. Lakkoofsa keenya gara humnaatti jijjiiruu qaba. Humna akkasitti ijaarre immoo sirnatti goonee mana akka qabaatu. We need to have an institutional home for our support for our army. Jaarmiyaa jabaa ijaarrachuu qabna. Karaa diinagdeetiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa miidiyaatiin, karaa tikaatiin, karaa yaada burqisiisuu, poolisii imaammata burqisiisuutiin, teeknooloojii harnas goonee waraanni keenya akka hidhatu, teeknooloojii ammayyaawaa, meeshaa ammayyaawaa akka hidhatu, beekumsa ammayyaawaatiin akka ijaaramu, tooftaa fi naamusa jabaa akka qabaatu, ijaarsa jabaa kaayyoo irratti hundaa'e, hoggansa jabaa waloodhaan murteessu, hoggansa ogummaa qabu, hoggansa beekumsa qabu, hoggansa dandeettii qabu, hoggansa ofitti amanamummaa qabu, hoggansa biyya miliyoona 50 60 70 geggeessu, ollaa danqaraa ta'e keessa jiraatu, hoggansa naannoo akkasii keessa ol bahee jabaatee naannoo sanaaf itti gaafatamummaa fudhatee sabaaf sablammoota jalatti bulchuu danda'u. Yookiin immoo hariiroo jabaa isaan wajjin qabaatee karaa Associated States haa ta'u, karaa Confederation haa ta'u, karaa adda addaatiin, karaa Commonwealth haa ta'u, naannoo gaanfa Afrikaa keessatti jabaatee jiraatu. Wajjira biyya adda addaatti banatee socho'u. Bakka bu'aa beekamaa, bakka bu'aa dubbatee nama hin salphisne, bakka bu'aa dubbatee nama amansiisu, uummattoota addunyaa amansiisu. By the way, Oromoon jaarmiyaa tokko jira addunyaa irratti. Jaarmiyaan sun miseensa United Nations mootummaa gamtoomanii keessa jira. Jaarmiyaan sun maal jedhama? UNPO. Organization of Unrepresented Peoples. Oromoon jaarmiyaan OLF dur miseensa achi keessatti. It is the United Nations of Stateless People. Uummanni mootummaa hin qabne, biyya akka biyyaatitti beekumtii addunyaa irratti hin qabne, uummatootni kan akka Baask, kan akka Katalaan, kan akka Kurd, kan akka Oromoo, kan akka biyyoota adda addaa Ossetiyaa, uummanni Moldovaa irraa fottoqe, uummanni Georgiyaa irraa fottoqe. Uummatoonni kun hedduudha by the way. United Nations of the Marginalized People jedhama. Isaan keessaa nuyi tokko. Har'a garuu bakka bu'aa hin qabnu achi keessa. Nama Taaddasa Eebbaatu achi keessatti nu galmeesse dur natti fakkaata. Dr. Getaachoo Jugii waan kana quba qaba natti fakkaata. Har'a garuu nama bakka nu bu'u hin jiru achi keessatti. Jaarmiyaan kun United Nations keessa observer status qaba. Achi keessatti nuyi miseensa. Oromoon stateless nations jedhamee beekama. Nations without a state. Uummatoota addunyaa irratti waa nama himuuf hin qabne karaa kanaan akka dubbiin isaanii dhageettii argatu bakka itti godhan jechuudha. Biyyoonni bilisummaa argatanii walaba ta'an achi keessaa bahanii ofii isaaniitiin miseensa UN ta'anii jiraatu jechuudha. Uummatootni mootummaa ofii isaanii hin qabne garuu karaa kanaan bakka bu'aa isaanii godhatu jechuudha. Kana keessa warra jiruudha nuti. Silaa har'a bakka sanitti bakka bu'aan keenya jabaa ta'ee dubbii keenya himee uummata guddaa akka ta'e, naannoo guddaa, lafa guddaa akka ta'e agarsiisee dubbiin isaa dhageettii akka argatu godhuu danda'a silaa. Waa hedduutu nu eeggata. Naannoon gaanfa Afrikaa har'a dippiloomaasii xaxamaa
United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Sudan harka keessa galfatanii borcaa jiranidha. Bakka kanatti Oromoon akkam godhee ol ka'ee uummattoota biyyoota kana hundatti fedhiin keessan, faayidaan keessan, dantaan keessan karaa keenyaan irra caalaa eeggama jedhee himatee isaan ofitti hammachuu danda'a. Naannoo sana tasgabbeessuu danda'a. Dippiloomaatota akkanaa nu barbaachisa. Beektota akkanaatu nu barbaachisa. Kanaafi waan akkanaa deemaa jira. Waan akkanaa ijaaruudhaaf immoo tattaaffii guddaatu jira. Hayyoonni Oromoo walitti qabamanii gaaddisa hayyootaa jalatti walitti dhufnaan jireenyaan isaan sodaatee akka diigaman tattaaffii godhe. Hin diigamne itti fufeet amma irra caalaa jabaatee waan hedduu ijaaraa jira amma. Waan gurguddaa hayyoonni kun siyaasarraa waan isaan barbaadan tokko hin jiru. Aangoon barbaadan waraanuma kana jabeessanii qabsoo Oromoo, kaayyoo Oromoo jabeessanii akka itti fufu gargaarsa qabnuun hanga duunutti waan dandeenyu dirqama keenya haa baanuu jedhaniiti asitti walitti dhufan. Ijoollee amma dirree jirtu kana haa gargaaru adaraa. Du'uuf deemna silaa. Namuu hin du'a. Muuxannoo hedduu qabna. Quuqama qabna. Quuqama kanarraa wanti barannee hundi, wanti dubbisnu, wanti barreessinu hundi jireenya keenya kuusuutu kanuma. Kana dhaloota kanatti dabarsuu qabna jedhanii walitti dhufan malee nam tokkorraa aangoo maaltu jira adaraa. Laal utuu walaba taateeyyuu biyyi tun naannoon gaanfa Afrikaa kuni aangoo maal nama hawwachiisu jira mee achitti. Itoophiyaa amma utuu fudhatte maal nama hawwachiisa aangoon biyya sanii. Kanaaf waanuma taayitaa amma of harkaa qabnu kana irratti cinqamnee shumarratti rarraanee shumarratti du'uudhaaf yoo ta'e malee aangoo tanaanis waan itti fayyadu hin jiru. Yoo bakka bu'aa taates dirqama fudhattee hanga taate qabsoo kana fuulduratti oofuuf tattaafatta. Malee warri biyyaatis yoo ta'e wareegama malee aangoon isaan qaban hin jiru. Wareegama beela, dhiiga, lubbuu kennuudha. By the way. Maal isa waan akkanaatiif maaliif isa barbaada? Kanaafi aangoo barbaadu, dantaa ofii barbaadu, maallaqa barbaadu jedhanii warra propagaandaa oofan kana hin dhaggeeffatina. Hin jiru wanti jiru achi hin jiru. Wanti irraa barbaadnus hin jiru. Hayyoonni biyya alaa abdiin kutatina yeroon bara Oromoon walitti sassaabamuu qabuudha. Ulfina walii kennine, dhageettii walii kennine, wal dandeenye, wal baannee walitti dhufnee kaayyoo ganama, kaayyoo yaada qulqullina qabu sanarratti biyya keenyaaf falmuun bara isaati. Barri kun bara jabaadha. Diinotni keenya karaa hundumaan yuusaa jiru, karaa hundumaan. Nu nyaachuuf biyya keenya naannoo amma Oromiyaa jedhamtee waamamtu kana diiguudhaaf, saammachuudhaaf karaa hundumaan itti deemaa jiru. Warqee Oromoo saamuudhaaf dheengadda qarshii miliyoona 342 itti kennamee biyya alaarraa jedhanii gabaasaa turan warri tokko. Warra piroojeektii san fudhate tu jira. Qabeenya keenya gurguramaa jira. Lafa keenyatu gurguramaa jira. Kanaaf warri immoo diinonni keenya maal jedhu? Mootummaan Oromoo kun nu fixaa waan jiruuf dur nu tuffatu nu jibbu. Har'a garuu nuun mormuun nu fixuun akka mirga ta'etti ilaalu. Maaliif? Mootummaa ta'anii nu gudeedanii, nu fixanii, nu ajjeesanii, nu duguuggaa sanyii nurratti geggeessanii bakka jedhutti deebi'an. Yoo humni keenya dadhabe duguuggaa sanyiitu nurratti aggaamamaa dhufa. Bara kanatti waraana kana jabeessuu qofa miti. Ummatichaayyuu hidhachiisuun barbaachisaadha. Ummaticha saba keenya akka jirutti bakka waraanni hin dandeenyetti akka uummanni ofirraa lolu. Yoo uummanni kun hin hidhannee rakkoo guddaatitti dhufaa jira. Waan ta'eef yeroonsaa yeroo manatti deebinee mufannee ofirraa teenyu miti. Qabsoo irraa teenyu miti yeroonsaa waa'ee jiru lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha. Kanaaf uummata keenyaaf yoo jiraachuu barbaanne warri diinee ormi karaan dura maatii tokkoof kilaashii tokko bituudhaaf namni tokko dirqama fudhatee biyya keessatti mindaasaa ji'a tokko dhiisaa ture. Baruma 2018 irraa jalqabe. Har'a naannoon Amaaraa meeshaadhaan akkanatti liqimsamee jiru kun akkasitti bitame. Oromoon maal godhaa jira? Uummata isaa maatii tokkoof meeshaa tokko kilaashii tokko jedhanitti akkasitti ijaarsa godhatanii namni hojii hojjetu mindaasaa ji'a tokko itti gatee akkasitti meeshaa uummata isaaniitiif bitan. Uummatni orma biyya keenya keessa jiru hundi hidhatee jira. Uummanni keenya immoo hiikkatee jira. Mootummaatu hiikkachiise. Milishaatu hiikkachiise.
So bakka kanatti Oromoo walitti qabuun humna Oromoo cimsuun kurfeessuun okay wal dandeessee namni waa takka qabu hundi dirqama lammummaa godhatee because hin gaddina gaafa dubbiin kun nu harkaa baatee ummanni keenya duguugaa sanyiitti saaxilamu san hin gaddina silaa waa gochuu dandeenya turree jenna. Akkasumas hin dhufne ammumaa jalqabnee of tasgabbeessinee walii wajjin dhaabbannee harka wal qabannee akka saba biyya jaarutti sabni biyya jaaru bar har'a dirqama fudhata. Oromoon beekne sanaaf quuqama agarsiisee saba jaaruu jechuun kana nation building jechuudha. Oromoo argeen beekneef quuqama agarsiisee isaaf maallaqa qabu of walitti buusee akka inni najjeefamne meeshaa bitee fi jiraachisa jechuudha. Saba tokko jechuun kan saba wal argeen beeknetti dhaloota duriitu dhaloota baranaatti dhaammata. Agartee akkasitti sabni jiraata. Nation building jechuun utuu waliin beekin akka nam tokkotti dhaabbachuu waliif dhaabbachuu jechuudha. Wanti sun kan ijaaramuu danda'u immoo ijaarsa amma biyya alaa keenya keessatti ijaaruuf deemnudha. Harka wal qabachiisuu uummata kana. Ilaalchi siyaasa isaa, jaarmiyaan isaa, afooshaan isaa, amantiin isaa, naannoon godinni yookiin immoo kutaan isaa bakka adda addaa ta'uu danda'a. Sani ol darbee Oromoo jiraachisuudhaaf jechuudhaan akkuma namni gaafa gibira kaffaltu bara hunda keenya akka tajaajiluuf mootummaan maallaqa buusta. Namni maallaqa galii baay'ee qabu baay'ee gibira kaffala. Namni galii hin qabne gibira hin kaffalu. Garuu maallaqa dureessi sun baaseen hiyyeessis tajaajila argata. Waliif jiraachuu jechuun sana. Nuyi hoo akkamitti jirra? Namni tokko hin du'a, namni tokko taa'ee asii jireenya isaa tolchuudhaaf herrega dhaata. Oromoo saamuudhaaf, biyya Oromoo saamuudhaaf kam godheeni nama beektaa siin jedha ammas dhufee namoota keenya keessaa warri beektu namni beektu yoo jiraate mee lafa wayiitiin barbaade siin jedha beektaa? Lafa Oromoo. No akkasii miti. Oromoodhaaf jiraachuu akka sabaatti harka wal qabachuu jechuun waan xiqqishoo gootee dirqama lammummaa kee baatee nama argitee hin beekneef Oromoo argitee hin beekneef Oromoo waasii godhuu hin dandeenye. Waa gootee biyya jiraachisuu jechuudha. Dhaloota jiraachisuu jechuudha. Waan ta'eef kanatti jirraatii kanatti haa bobbaanuu. Nama sin callisiisuudhaaf afaan sin cufuudhaaf sin ukkaamsuudhaaf olola sin irratti oofu hin dhaggeeffatinaa. Namuu si ukkaamsuu hin danda'u. Yoo jaarmiyaan bilisummaa Oromootiif qabsaa'u si ukkaamsuuf tattaafate sun fafa, sun daba, sun badiidha. Kana saaxiluu qabna. Har'a biyya alaa kanatti mirga namoomaa biyyi kun siif hayyame. Sirraa saammachuudhaaf, si ukkaamsuudhaaf tattaafachuun uummata mirga hin qabne sanaaf akkamitti nan falma jettee dubbatta. Warra bilisa ta'ee ukkaamsuuf tattaafachaa, warra ukkaamameefin sagalee ta'aa jechuun waan hin danda'amne. Okay? Uummata biyya walaba ta'e keessa biyya bilisummaa qabu keessa mirga namoomaa isaa kabajamee jiraatu keessa jiru akka hin dubbanne akka isaan hin qeeqne nam tokko akka waaqeffannu kaayyoo dhiisnee nam tokko jalatti akka bullu yoo san hin goone nu ukkaamsuuf nu doorsisu yoo ta'e uummata keenya ukkaamamee jiru gabrummaa keessa jiru akkamitti bilisa baasuu dandeessa? Akkamitti isaaniif sagalee ta'uu dandeessa? Ofiifuu asii of ukkaamsaa jirta, wal ukkaamsaa jirta waan ta'eef. Sun sirrii miti wantoota akkasirraa adabamuu qabna. Rakkoo jiru immoo qabatamaan walitti himuun barbaachisaa ta'a. Oromoon dhugaa sodaatee bilisummaa argachuu hin danda'u. Dhugaa fi kaayyoo kee sodaattee rakkoo ati hoggansi qabu immoo himurraa gortee warra rakkoo ibse ukkaamsu yookiin immoo doorsisu yookiin immoo isaan adamsu kuni qabsoo miti. Warra si qeeqee ajjeesisu baqachiisu kanatu jira. Kun sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf warra deemurraan eeggamu. Sirna mirga namoomaa kabachiisu ijaaruudhaaf warra deemurraan eeggamu. Sirna murna biyya ijaaruu, biyya deeffachuu, Oromoo aangeessuu, Oromoodhaaf humna ta'uuf tattaafaturraa waan eeggamu miti. Sun sirrii waan hin taaneef ammas carraan jira, ammas of sirreessuu ni danda'ama. Hoggansi amma jiru kun rakkoo nama tokkoof jedhee jaarmiyaa kana diiguuf waraana kana abdii kutachiisuu irraa of qusachuu qaba. Namni tokko diigumsa geggeesse jennee waan qeeqneef lakkii isarratti hin du'aa malee abbaan fedhe allayyaa seenuu jechuun I think Oromoo miidhaa
jaarmiyaa kana miidhaa, waraana kana dadhabsiisaa, waraana kana nu jalaa facaasa. Sun sirrii natti fakkaatu. Dhugaa kana himneef immoo diina taanee yoo ilaallamna ta'e, yoo namni nu hordofu, namni nu deeggaru hundi akka diinaatitti ilaallama ta'e, maqaa balleessitiif kaadhimama yoo ta'e, sunis sirrii miti, sunis isin hin baasu. Deemee akka sabaatitti miidhamna hundi keenya. Isaanis nutis warri nu jibbus warri nu jaalatus walumaan rakkoo jabaa keessa seenu. Waan ta'eef kana dhiisnee jabaannee harka wal qabannee yeroo kamiyyuu caala harka wal qabannee uummata keenya bira dhaabbachuu, waraana keenya bira dhaabbachuu, waraana keenya humna itti godhu, humna kurfeessu, waraana keenya hidhachiisu beekumsaan, teknoolojii ammayyawaadhaan, meeshaadhaan, diinagdeedhaan hidhachiisuun yeroonsaa amman jedhaa kanuman jedhee asumarra dhaabuu barbaada.